salaataa jechuun maal jechuudha? Dirqamoota salaataa jechuudha. Dirqamoota salaataa jechuun akkamii? Wantoota namni tokko dirqama salaata keessatti dalaguu qabu, salaata keessatti dirqamaan raawwatuu ka qabnu, garuu yoo daganneetiin kadhiifnu ta'e, yoo akka tasaa dagannee osoo hin yaadatiin yoo kadhiifnu ta'e, sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu ka jedhamu xumura irratti ka buunu, yoo ammoo beekaa kadhiifnu ta'e salaanni keenya kan ittiin baduudha jechuudha. Waajibaat salaataa jechuun namni tokko daguudha yoo wantoota yoo kadhiisu ta'e sujuuda sahwii ittiin bu'u yookaan sujuuda daguu, yoo beekaa kadhiisu ta'e ammoo salaanni isaa jalaa badduudha jechuudha. Waajibaanni salaataa warroonni jedhama yookaan dirqamoonni salaataa wantoota 8. Isaanis maal fa'a? Tokkoffaa jamiicu takbiiraati ghayra takbiirati al-ihraam. Takbiiraa harramannaa yookaan takbiiraa seensaa ka salaatatti itti seenan san malee Allahu akbariin jiru hundi sunnaadha. Arkaan waajibaata. Garuu takbiiraan harramannaadha ka jalqaba ittiin salaata seenan sun rukniidha. Arkaana salaataati. Namni tokko yoo dagatee kadhiisu ta'e takbiiraa jalqaba salaata ittiin seenan san salaanni isaa ni bada. Dagatee dhiisee beekaa dhiisee salaanni ni bada. Garuu ammoo takbiiraan ka jalqaba salaata ittiin seenan san malee jiru hundumtuu dirqamaa jechuudha. Yoo dagatee kadhiisu ta'e rakkoo hin qabu. Fakkeenya namni tokko jilba qabachuudhaaf Allahu akbar jechuu dagatee cal'iseetumaan osoo jilba qabatee salaanni isaa hin badu. Yoo dagateetiin otoo Allahu akbar hin jedhin jilba ka qabatu ta'e salaanni isaa hin badu. Maal godhaa? Xumura isaa irratti sujuuda sahwii bu'aa jechuudha. Garuu beekaa yoo kadhiisu ta'e salaanni isaa ni bada. Akkasuma ammallee fakkeenya jilbarraa erga ol jedhee sujuuda bu'uudhaaf Allahu akbar ka jedhu san yoo sujuuda saniif Allahu akbarii ka dagatu ta'e salaanni isaa hin baduu jechuudha. Maal godhaa? Xumura isaa irratti sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguudhaa yeroo lama sujuuda bu'aa jechuudha. Takbiiraani akkuma amma jenne takbiiraa seensaa ka jalqabaa san malee takbiiraan kuuwwan ka jiran maaliidha? Dirqamaa jechuudha. Tokkoffaan isa lammaffaa tasbiixaatun fi rukuu'i wassujuudi. في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي العظيم جتشودا يرو ركوع أبوان نم تكو ركوع أبو يرو هدو يوكا يرو جلبك أبتشو هدو جتشمال جرو جتشودا سبحان ربي العظيم جتشودا إرجع جلبك أبتي بودا نم تكو أجتي سبحان ربي العظيم جتشو سوداغتي سلان نساهم بدو maal godhaa? Xumura irratti sujuuda sahwii bu'a. Beekaa yoo kadhiisu ta'e ammoo salaan isaa jalaa bada. Lammaffaan isaa sadaffaan qawlu sami'a Allahu liman hamida lil imaami wal munfarid. Namni kophaa salaatuu fi namni namaan imaama ta'eetiin salaachisu sami'a Allahu liman hamida jechuudha. Jirba iloo qabatanii achirraa ol jedhan maal jedhama? Namni imaama sami'a Allahu liman hamida. Namni kophaa salaatullee sami'a Allahu liman hamida jedha. Garuu namni imaamatti hidhatee jiru yookaan ma'muuma ka jedhamu namni nama biraatti hidhatee jiru akkasiin jedhu. Jecha sami'a Allahu liman hamida jedhu kana jechuuni waajibaata salaataa keessa dirqamoota salaataati. Beekaa yoo kadhiisu ta'e salaanni isaa ni bada. Dagatee yoo kadhiisu ta'e dagatee yoo kadhiisu ta'e xumura rakkoo hin qabu. Xumura irratti sujuuda sahwii bu'aa jechuudha. Sadaffaan isaa afraffaan ربنا ولك الحمد للكل. جيتش مال جدو ربنا ولك الحمد نمني هندي إمام نلله مأموم نلله منفردين نلله نموني كني هندي سمع الله ربنا ولك الحمد جتشو إسانيتي. نمني توقف فكينيا جلبك أباتي جلب الرأي والجدو سمع الله لمن حمد إرجع جدي بودا ربنا ولك الحمد جتشو يودا جتي ركو إنكابو سلام نساهم بدو. Garuu yoo beekaa kadhiisu ta'e salaan isaa jalaa badaa jechuudha. Inni ittaanu shanaffaan waqawlu subhaana rabbi al'aalaa fi sujuudi. Sujuuda keessatti yeroo sujuuda bu'an subhaana rabbi al'aalaa jechuudha. Sujuuda yeroo bu'an subhaana rabbi al'aalaa subhaana rabbi al'aalaa subhaana rabbi al'aalaa ka jedhu kana namni tokko yoo ka dagatu ta'e salaan isaa jalaan badu. Garuu yoo ka beekaa dhiisu ta'e salaan isaa jalaa badaa jechuudha.
waqawlu rabbi ighfirlii bayna sajdatayni jidduu sujuuda lamaaniitti jaaffaan jidduu sujuuda lamaaniitti rabbi ighfirlii jechuudha. Namni tokko beekaa yoo kadhiisu ta'e salaan isaa jalaa bada. Yoo dagatee kadhiisu ta'e garuu salaan isaa jalaa hin baduu jechuu. Torbaffaan watashahudul awwalu tashahuda duraati. Tashahuda duraa jechuun attahiyyaata duraa. Fakkeenya zuhuriin rakaa 4 salaatama. Jidduu keessa attahiyyaataaf ni taa'ama. Attahiyyaanni jidduu sun yookaan tashahudni jidduu sun namni tokko osoo dagateetiin ka ol ka'u ta'e attahiyyaata silaa ka taa'uu qabu, taa'eetiin silaa attahiyyaata ka qara'uu qabu, dagatee ka ol ka'u osoo ta'e dagatee ol ka'eetiin rakaa shanaffaa rakaa sadaffatti ka ol ka'u ta'e osoo attahiyyaata hin taa'in osoo dagateetiin ol ka'e salaan isaa jalaan badu. Maal godhaa? Xumura irratti sujuuda sahwii fida yookaan sujuuda daguudha. Garuu beekaa osoo tashahuda kana kadhiisu ta'e hoo beekaatumaan attahiyyaata taa'uu didee irraa ol jedhe salaan isaa jalaa bada. Garuu osoo dagateetiin attahiyyaata jidduu kana dagatee biraa ol ka'e rakaa sadaffaadhaaf yookaan dhaabbii sadaffaadhaaf osoo biraa ka'e salaan isaa jalaa hin badu daguudhaan yoo ta'e. Ka badu yoomii yoo beekaa tashahuda yookaan attahiyyaata kana dhiiseetiin biraa ol jedheedha jechuudha. Inni torbaffaan isaa. Inni saddeetaffaan wal juluusu lahu teessuma isaaf taa'amu. Isaafis taa'uu barbaachisaa. Yaa'u taa'aniitiin waan qara'amuuf jecha tashahuda duraa kana taa'eetiin qara'uu qabaa jechuudha. Wantoonni harkaa waajibaata salaataa jedhaman 8 kanniini inshaallah sirriitti qabadhaatiin hafadhaa isiniin jedha. Waan isiniin gariin immoo gaafatuu dandeessanii. Akkuma dura jalqaba irratti ibsine waajibaata salaataa jechuun maali? Namni tokko beekaa yoo kadhiisu ta'e wantoota 8 irrana dubbatame kanniin beekaa yoo kadhiisu ta'e salaan isaanii bada. Garuu dagateetii yoo kadhiisu ta'e xumura irratti sujuuda sahwii fida. Sujuudni sahwii inni fide sun isaaf sirreessaa jechuudha.